Diredawaa tana seenaa gurguddoodhaan irraa qaba. Seenaan diredawaa keessatti namni waan isa mudate tasa waan isa mudate dho'iseeti kanamaarratti odeessuu fedha ankan kootumarraa hin ka'a. Maaliif jennaan fuulli hiyyaa'u na hima maaliif hin dho'isa. Kana dura diredawaa hoggaan dhaqee makiinaa gurguddaa sharaa qabu kana jalattiin dhokodhee dhaqe. Hoggaa gaziiraa keessan nu buusu miilaan keessa deemne nama tokko akka keessa beeku jira. Isa fudhannee hoggaa dildila karaa gaziiraatirraa kooneelittichi nama baasu kanarra ga'e ifaa sadii asiinis sadii arge. Nuti biyya keenyatti sa'aa tanan qabnu amma bitanne malee urjii ilaalleeti hiraabni gahee jennee soomannaa jechuudha. Sadeen jedhaniin eessumaa rabbi samiina baasee hay waan takkalee naa bararuma garuu eessumaa hin samii dhaqeen jee hootu gana waa agartaa jee gurbaan fuudhee nageessee mana nama keenyaa tokko dhayne hoggaachi dhaynuu mana kee biyya teenya sanitti magaalaan xiqqoodha mana tokko qofaa jira kaan dhugaatiitti gurguran san qofaa magaarrajaa qaba. Mana san duratti yoo nama arke namni biyyaa nama baasa siin hin dubbatu. Amma mana gurbaa keenyaa kana dhaynee hoggaa ol seenne magaarrajaan uwwifamee jira. Yaa'oo gurbaan mana gumna aggalee miti je'eetiin lafa laalee qoflatti fuudhee jechuudha. Kan magaalaan hundi magaarraja qaba. Wahin kuma qaba. Halkan bullee ganama sijaaraa nuu bitiyaan. Amma Jaafar Aliifaa warri achi na fuudhee gamana na fide. Sijaaraa naa biti buusha dheeraa je'ee na erkee abbaan manaa. Sijaaraan bita je'ee jeemloo tokko muka elektiriikaa tokko miliikata godhadheen. Jeemloo bira hoggaan dhaqee gaafadhu afaan Amaaraan beeku afaan Oromoo malee. Amaarri keenyaa hin beeku afaan ammaa jeemloo bira dhaqee hoggaan gaafadhe ani hin qabu achii deeminaan jee. Muka elektiriikaa tokkoon miliikata godhadheen hoggaan achi dhaqee buusha dheeraa bitu. Mukni elektiriikaa magaalaa guutuu wal ga'a. Manni muummee keenyaa eessa jira dhabuudhaan. Amsan dura wanni natti himan namni koota uffatee karabaatti hidhatee deemu hundi hattuudha jedhan. Sijaaraa harka kanaa hin qaba deebii harka kanaa hin qaba amma fiigichaan irra kaa'e. Mana namaa dhaqee mukni elektiriikaa dura jiru hoggaan dha'e maan naan ta'e hoggaa jedhan sodaa afaan Amaaraa asii utaaleetiin gama lafa dhawa. Odoon deemuu karaarra odoon ce'u dhaabe mana amma ganda caataraadhaa fi ganda dibboo iddoo dachiin addaan dheertu odoon ceehuu odoon nurku kakootaa uffatee deemu odoon utaalee karaarraa achi bu'u. Yaabo ta'ee mucaa xiqqishee kana maraatuun eegaltee jirti dhiiroo firan qabuu jedhan ammana wallaaleetiin ce'uu jira bara. Sijaaraan bayxeen harkan dhumtee buushni qoftiin hafte. Kana naa hifatee dadhabee muka jala gattaa'e. Na barbaada makiinaa kireeffatanii magaalaa keessa oreeyanii wallee makiinaan dhawee jedhanii hospitaala hunda dhaqanii na barbaadanii ganda dibbootti na qaban. Achi fuudhanii manan na deebisanii seenaan diredawaa keessan na mudate takka tanaa jechuudha. Kun fiilmii fakkaata malee maal waan sirriitti hojjedhee bara. Mudannoo fakkaata. Mudannuma sirriidha takkaa waa takkatti dabaleen beeku. Mudannoon kee egaa biyya alaatti konkolaataa bitattee yeroo jalqabaa gaafa jalqabaa san maaltu ta'e? Konkolaataan nama kana duraa wal dha'e wanni san ilma namaa kana duraa wal dha'e. Konkolaataa biyya sanitti kophee turra qaali. Yoo kopheen sirraa dhumte bakki liqaarraa fudhattu hin jiru. Makiinaa immoo saantiima tokkoon alatti beessee takkaan alatti dhayxee fudhattaa jechuudha. Laal waraqaan ittiin fudhatan kana. Laal nama makiinaa biyya tanatti namni makiinaa qabu qoma dhiibee ulfa dhalan qabne garaa if dura kaayee dhiira ta'e boona malee makiinaan boonuun hin taatu sibiila. Ammaas rakisha. Tana wanni isiidhaan fudhatalla makiinaa. Ammachi deebi'ee lama sadii fudhachuu hin danda'a jechuudha. Firoota kiyya hundaaf guuruu hin danda'a. Wanni rakisni makiinaa. Wanni namaan galinta namni jiru makiinaa takkaan bitee buyuuk jedhanii.
makiinaan tun gaaza hin uydduunuma gubdii malee. Namni doolaara 40 ji'a guutuu dalagata. An doolaara 120 guyyaa 15 dalagadha. Dhiiroo namaa keessaa naqataa jeetiin akka warri baadiyyaadhaa baatirii qabatee ooyiruu eegu. Fooqii gubbaadhaa baatiriitti gaxibsee ilaala. Kana mucaan tokko warra watarii achitti yuunivarsiitii barata. Adeeroo siin arge boqqolloo eegu jirtan. Makiina eegu jirta yaa'u dubbiin tun na dhibde. Namni doolaara 40 ji'a guutuu hojjetata. An immoo doolaara 120 guyyaa 5 hojjedha. Bar makiinaa gaafatanii bitatanii je. Gaafa san Kanaadaa dhaquu kiyya akka nama jannata dhaqeen lakkaayetiin inumaahu malaayikaadha. Nama kanarraa informaationa tokko hin barbaadu. Na ijibbaadheetiin kenne nama. Kenna. Kenna. Maal rakkeen ishee? Neen gaaza nyaatti. Akkuma waan jiraa ganna ixuuti biriif keessa. Hoggu garii jala ciiseetiin itti ibsee dhiiroo asii ganna ixee jee ilaala. Ma dadhabnaan hin firraa kenne. Neen gurgura jeetiin gubbaan maxxanse. Abbaa re'eetti gaafa caphaa nama naan juun dhabe. Addaan namni ni beeka isii. Mucaa kana yuunivarsiitii baratu kana gaafadheetiin makiinaan bar taruuq misraaq tana wayyaa. Uummanni wanni beekuuf makiinaa Norzi Ameerikaa keessatti hojjetamtu gaaza nyaatti naafta benziila nyaatti hin bitani makiinaa Jaappaan makiinaa Kooriyaa bitatanii je akkasii amma waaniin dalagadhee fi maallaqaan asii fuudhee dhaqee waan wayyaadhaan qaba akkaawuntii keessaa ka'eetiin Toyota Raavaafoor jedhanii haara bitadhe. Taan kenne namni aylii qabu hundina irra dide. Eenyu fudhate? Gilaasii fudhadhaa jennaan warri aylii qabu dide fudhachuu. Tokko haara inni dhufe. Haara kana makiinaa foorseel jettu arkee siyaabuu makiinaan qabuun hin cinqamee sirraa bituu jee eenarraa biti. Meeqattiin sirraa bitaa jee gatuma ati kenniteettiin sirraa fudhadhaa. 1,500 sirraa bitaa ta duraatii 500 kenna. 500 hoggaasumaan akka asitti bittaa gurgurtaa iddoo rakkoon hin jiru. Wanni hundinuu computeralized. Waraqaan ittiin bitee fi taniin itti gurguruus wajjinaa kannan. Tatti gurguran irratti maqaa isaa guuteetuma waa hunda isaa guutee dafee mallatteessee qulfii kaanaa keessaa fuudhee hoodho jee. Hoggaa inni kuma fidee dhufe deemi kuma ta'e nyaadhu deemi. Fudhadhu. Gana inni nuu bar. Keessa buluu ta'a bar. Amma kanaaf makiinaa haaree bitadhe. Haaree hoggaan hin bitadhe. Wanni nama ajaa'ibsiisu guddaan kana. Makiinaa haaree bitadheetiin amma tungaa gaazumaa fuunfachaa adeemti laa. Amma zeeroo maaleejiidha bareeddu. Magaatanaa onaa oofu ijoolleen lama tadiraaga hojjettu dhufte mana kee. Adeeroo naan jaa yee mana kee kopha jirtaa miti kophaan jira sibira dhufnaa jaan haya kotta irraa hin banee na bira dhufan. Ijoolleen boorsaa hudduu kanarraa ka'ee mataa kana gubbatti ol dhaabbatuun deeman. Amma boorsaa lafa kaanii qarraanuu naan jaan. An qaraanuu hajaaniin see'an. Qaraan jeembo. Ijoolleen achuma garagalteeti waan martu martee manuma keessa buku goote. Na seenuudha wanti mormina irra taa'uu jiru. Akkanumaan jaan maali mormi hummaana taa'uu jiru. Odoo ji'u televezyiinaa fi isaanis yaa'uu eegalan. Tattaa akaamaa lafarra yaatanii. Bariyyaanee bakkuma takka taa'uu jirraa hoggaa isaan jaanan duruun kufe lafatti. Achii hancabbii fuudhanii mataarra na kaa'anii waan qabbanoituu fidanii na obaasanii baay'ifadhe. Adeeroo wanni sibira dhufneef waa sibira kaayachuudha jaan. Hayyee maal kaayattan? Yaaboo boorsaa asxaa godhaniituma. Doolaara Ameerikaa hedhaa kana hangana gahu. Wanni niin isinii mutanama ajaa'ibsiiftu. 2,500 ol narraa hatame yoo jette si hidhamu. Baankii taa'uu qaba maallayni. Ammas mana ati kireeffatte maaster kii qaba kaampaanii irraa kireeffatta. Warri kaampaaniidhaa dhufeeti nagaya mana isaanii kan akka ati itti mana isaanii qabdi. Qulqulloomina ati qabdu laaluudhaaf si duubaban. Yoo maallaqa harkan hin fudhatan. Poolis mangistii bilbila si yaaman.
poolisni eessaa fidde ati hidhaan baatu kana. Ajaa'iba. Amma ijoolleen maallaqa xarabeezaa afaan gubbaa guuttee haya gaa deebinee fudhannaa jedhanii kutan. Manattiin dhiisatti maastarkii qaban na duubaa banan. Amma akkamiin godha? Goommaa boodaa hiikeetiin goommaan biyya teenyaa akka bardaariyaa qaba. Kachiisan hin qabu. Sibiilumaa fi goommaa wal qabatee afuufamu malee hin qabu san. Gabbaaseetiin goommaa kana naabani jedhee tigiricha tokkotti yaamee warra Eertiraati. Isaa makiinaa dalagaa naabanee kutenne akkatti cuqqaalan nagarsiisin jeen nagarsiis. Doolaara keessa guureetiin keesha isaatti deebisee makiinaa hudduu duubatti hidhe. Ammas fitinaa biyya san jirtu waan mana kana keessa jiru deemanii darsa kana asii ol butanii akka milatariidhaatti hin fattashan. Huluma san irra dhaabbataniiti qadab mana kana godhan. Hangan hajjiraa bakka akkasii maaltan akkasii ni himti wanti makiinaa keessaas ka jiru akkasi. Amma gana namni ajaa'iba jechuu taaba. Ijoollee maallaqa na bira dhiisi badi baate takkaa fi bultii 17 silkiitti bilbile na jalaan kaasan. Maallaqa kana olii gadiin deema bakka kirii kakaayan kana fuudheetiin achi guuramee kaa wajjin maree bakka olii tana baneetiin bakka silaa dokumentii kaayatan tana isatti guuree sooftii gubbaarra uwwisee deema. Hoggaa namni hojiirraa bireeka ba'ee buna dhugee waa faxaru amma makiinaan eega. Amma kana namni maal jee? Way miskiinummaa jedhan. Aadan makiinaa haaraa bitannaani wayita namni buna dhugu hara baafatu inni makiinaa bira dhaabbata. Awwaniin achi dhaabbadhu ijoollee lama asiin gasuuqattee yaadu. Mana hidhaan qabu. Yoo maallaqa san dhabde isaa jabeeffatee jedhanii suma haleelanii kutan. Mangistii biraan keessatti eessaa fiddee jira. Biyya akkaan hin jenneen. Akkasin naa makiinaa eegunu arkaniiti. Way miskiinummaa. Yaa takkaa biyyatti makiinaa arkeen beeku. As dhufnaani makiinaa bareedduu binnaan nyawaan nyaatu dhiise. Gizee laa kanaatti sachiin dhaabbaddaa bara. Way arkanii fuudhanii jechuudha. Yoo arkan ammoo makiinaas hojiin irraa fudhatanii beekan. Kanaa guyyaa 27 faadhaa loongi wiikeendii torbaan dheeraa jedhanii jira. Jummata irraa sabtii hagaalada jummata sanbata xinnaa sabbata guddaa akka Oromoo hundaa galutti guyyaa aara galfannaa jedhanii nuu kannan. Amma guyyaa kanaan itti bilbilee na jalaa kasan eessa jirtan jennaan Las Vegas jirraa. Angaa maallaqa keessan eeguun na hififte. Agabuunis du'e halkanis eegaatiin bula hirriiba dhabe makiinaan ala dhaabbattii miree paarkii eegaatiin bula. Poolisa geesseetiin lafaayin arkejee as harka lakkii adeeroo amma tikeeta murannee dhufna ganama kach jedhanii ni dhufanii guyyaa keessaa bananii guuruun hin taatu gandi hundi basaasa akka asitti maaltu narra kaayeen hin jirtu hundi biyya fiitiif dhaabbata hundi nagaya uummata isaatiif falma gurraachinis adiinis halkan hoggaa ta'e goommaa buufnee goommumaa mana galchine ka bakka kiriiqaa keessa jiru san borsaa keessa guurree hisaabbatanii maallaqa isaanii wal qixxeeffatanii $5,000 Ameerikaa naa kannanii kutan. Makiinaa quuftee dhiifte kaayii jedhan. Waaniin makiinaa quufeef hin beekan isaan. Ani shugguxii lamaan asii as jirtu san ilaa akkasin na dirqu. Sani wanni mana mudate. Guddaa galatoomaa bashannansiisaa. Ulfaadha. Akkasumas barumsa namaaf laata.